شرجت تورته دلا جلنا نو تورته شرجت تورته الركب تيان سمولته جارتيتيا تي إلى بك هنگا بك دلغا رفته جارتيتيا دبسو بربادا تو تك هنگا من مدته أران تناكمتي جالته إحساس دفته إحساس دفته جالته جارو سلا جارما دفته جلتو أمكما هديني خير رمضتو فائدة رفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتا خبجم توتا خيكا قالي قلت الدنيا جرتنا كم نجيا فيها قبضني جرتني جابت المسين جتش الحمد لله نجيا نقابا قلتها ربي اسمها بديتين جرى دوغا دبتشوفي مال جيا كان اسمي هم ينبيغو جزي هوندا نتني رارني أيان ورنا جتني سانغان قبضني جرونا الدنيا تولجتشودا اسينو فتنادا دوغا دبتشوفي أوبسون غرو دركاما مالفي وان الرب دي برو كتارا ركتو برو بلتي وان تيفي أوبسون دركاما أما مالجتشو ديمتا يانا رو مالو فيديو دبتشون كيساني نولمو أكو مسنا قرتن جتشو فيديو اسني قديسة توررتي عارفون فيها اينا قديشودا أني بكدلغا ديبي أصون فين دلغو اندن ديني بكدلغا ديبي چودا سامبودا mana dhiisee fi deemee dhugaa dubbachuu fi garuu waan na jaalatanii fi anilleen hedduu isin jaaladhanaaf galatoomaa hedduutu mal jee akkan isiniif ibsu hin beeku jaalalata isan jechuudha galatoomaa hedduu naaf ulfaadhaanaaf jiraadhaan isin jaa dhugaa dubbachuu fi ani mana dhiisee fi deemee jechuudha eega guyyaa saniiti dhiisee fi deemee eegan dhiisee fi deemee saarifoon na dhiisuu hin dandeenye jechuudha maaliif akka ta'e garuu annaaf hin galle maal akka barbaadu naaf galuu dide jechuudha akkuma isin dhibetti anas dhibe jechuudha maaliif dhugaa dubbachuuf nama tokko han rakkoo fi balloo si waliin qoddatu waan fedhiyoo si godhellee waan fedhiyoo barbaadi waan barbaadiyoo si godhellee ni obsataaf jechuudha haarifoon dhugaa dubbachuuf keessa qayanis uftanii karaa komantiitiinis uftanii warri ayyaan dhiisii dubbiidhaa walitti araaramaadhaa shaytaanni siseenee maal jettanis ni jirtanii dhugaa dubbachuuf walii araaramuun waan dila solfaatu miti jechuudha waan basiita garuu nama kana jechuudha nama kana kan walitti araaramtuun waliif fayyituun jechuudha nama rakkoo fi balloo si waliin qoddatu arra haarifoon jechuudha gaafa nuti nagee qabnu gaafa nuti humaa hin ta'in jechuudha ani na dhukubee xiqqishoo dabarfannoo hojii jechuudha dhukkubsadhee hedduu takka maal jee akkan isiniif himuun beekuwani ni beektan jeeti yaada isin jechuun faamiliitiyya waan kana sani jee isiniif himti jechuudha faamiliitiyya nama wajjin gizee hunda wajjin jirtan maal akkan jiru akkamitti akkan jiraadhu gaafaan isaa wajji jiru akkamitti akkan ture amma akkamitti akkan jiraadhus na agartan jechuudha akkana jee isiniif osoo nan himnellee ni hubattan jee yaada sila arifoon arra nama rakkoo balloon waliin qoddatu ta'e dhugaa dubbachuu fi mana keessatti yeroo san keessa na dhiisee deeme nama kanatti ani labbasii xatti jechuudha kana qallaalumatti walitti araaramuu ni miti sanga rabbumaa beeka jechuudha waan maaliif yootanii dhugaa dubbachuu fi rabbumaa beeka gizeen isiniin jiru ayyaana arifoon jaalattaa dabooniin barbaaddu warri naan jettanii sangan qabdaniin beeka kanaan jettanii garuu hujii rabbiitti seenuun gonkumaa halaxa jechuudha maaliif yootanii anarra qo'ee murteessee arifoo jaddaboon qabaa jee waan fedhiyoo murteessee yoo rabbiin jee malee jechuudha ani wanni nani jechuun jireenyuma keessatti yoo kan rabbii waliin nu deebisu ta'ellee jireenyuma keenya keessatti jechiin nani jiru sanii takkaawoo inni juusan jechuudha ijaati yaafa maaliif dalagaa rabbiitti waan seenu barbaachisu yoo rabbiin kan murteessu taate adda baatanii bishaan midhaan keessa yoo adda dhume jechuudha yoo ni bishaan midhaan keessa adda dhumu baate keenya adda dhumu baate jechuudha naaf inni kana miti kana caalaa waan biraa kan waliin goonu taate wal goonu taate jechuudha adda fagaachuu dandeenye hujii rabbiitiin seenu anarraas ta'e boruus ta'e jechuudha warri garuu akka barbaadanii fudhatan akka barbaadanii fudhachuu dandeessanii hujii rabbiitiin seenu ganaallee itti seenuuf illee taa'u inshaallah bakka rabbina dhaabu sarrabumaa beeka hojii rabbii qiyyaatiin seenuuni akkuma isin beeytan jechuudha dhugaa dubbachuuf naaf yaarifoo namallee mashaakila guddaarra waliin jirra maaliif akka nama takkaatti nama guddaa jechuudha nama manguddoo kabajaa qabdu manguddoo nujuddutti yaammatee ayyaan akkana kanaa jee waan jiru rakkoon irraa qabu sannaaf himatee gaarii ture garuu akka amma inni itti deemu jiru kanatti jechuun namni tokko osoonii fi
qotuuti lukkuun ablee fi qaltu baastee jaanii mitiire namni kun osoo deemuuti gaatii ni obsita nama kan hanga obsituuf qabdanii jaalatta nama jaalattu kabajju hanguma jaalattu hanguma kabajju obsitaa fi gaafa garuu obsa fixattees obsi daangaa dabree abdii nama hotachiisa maal jee akkaan isinii mun beeku jechuudha harifoon viidiyoo kana yoo gartee dhugaa dubbachuuf yaani naaf si jidduu humaata kan jiran jechuudha maaliif jaartii teeti dhuga jaartii teetiin yaa rasuulaan irraa qabdu jaartii teetii misin jechuun danda'u garuu gaafa nani rakkoo meeqa keessa jiru san na dhiistee deemtee arra garuu ani akka namaatti ani waa hedduu haasoo illee barbaadu asirra ol biyya jechuudha ammoo inni na barbaadduufis takkan jirtu maaliif yoo jette naaf si jidduu waan jiru atillee ni beeyta hordoftoonni keenya illee ni beeyanii garuu namni tokko dhugaa dubbachuuf wallahi hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuuf nuti dubartiin jechuun dubartii ta'uu keetitti bakka hojii rabbii seenuu tu bas gizee takka hojii rabbiitiin seenuu jetteef qabda malee dubartii ta'uu kiyyatti ni naara jechuudha maaliif siyaarsaa yaa maaliif hartaa warreen aan jettanii dhugaa dubbachuuf osoon dubartii ta'uu baadde jechuudha alhamdulillah garuu humaatii miti mira keessan galee waa hedduu haasoo barbaade dhiifama dubartii ta'uu kiyyatti haaraan qaba jechuudha garuu rabbiin wajji wal dhabuus hin barbaadu akkasitti jechuudha alhamdulillah humaatii miti nuti dubartoonni jechuudha keessaafuu dubartoonni biyya arabaa jiraatan dhiirti jechuudha wallahi dhiirti biyya arabaa jiraatan jechuudha dhalaa takka eega bultiif qabattanii waliin jiraachuu eegaltanii lafuma jalatti jechuudha ni jirtan namni akka harifoo ni jirtan jeetii yaada lafuma jalatti fakkeenyaaf rakkoon ni dhufti rakkoon jaartii jidduutti rakkoon ni dhufti haa dhuftu garuu rakkoo san obsanii waliin mari'atanii furuun dirqama garuu wanni akkanaa jireenya ofii balleessa bultii namaa balleessa jireenya namaa jechuudha adda nama fageessa jechuudha maaliif nuti dubartoonni waan xiqqoo takkatti haara waan xiqqoo takkatti jaaqabanna yeroo ani jiru sanitti harfoon sila arrana dhiisee deemu baatee naaf isa jidduu lolle fedhe jiraate arraniin fudhadhaaf hin ture garuu yeroo nan jiru sanitti inni na dhiisee deemuu isaatu wallahi akkan sarraa muradhu na godhe yoo viidiyoo kana agartu taatee dhuguman siima kana booda ayyaanna jaalatti naaf maraatti jettee waan na barbaadduufis takka qabdu dhugaan siima ani dura ati beektu sanii miti ani ayyaan dura ati beektu sanii miti fagaaddeetiin jira bakka atitti na quba qabdu san bira qoteetiin jira dhugaa dubbachuuf maaliif yoo ta'e kanallee atuma godhe hoomaati goote chuujii keeti lama biraa osoo hin taane maaliif arra waan dabarsite san waan dabarsite ilaa arraas geesse san baatii 4 guutuu jechuudha baatii 4 guutuu waan dabarsisu jirtu san yaadadduuti anaatu ayyaani balleessee moo isitu na balleessee ji san booda na barbaadi maaliif ani dhugaa dubbachuuf dhugaadhaati dhiira akkuma kana dura jiru toftoota keenya waan fedhe na godhuu dandeessa jireetiin turre dhugaadhaa waan fedhe na godhuu danda'a garuu haa danda'u na booda garuu ana waa godhe innis nagiyaa waan jiraatu natti fakkaatu hedduu na barbaadu jira maaliif akka na barbaadu garuu hin beekaani wanni na rabbadiin jiru wanni isarraa na rabbadiin jiru dhugaa dubbachuuf abbaan faarsuree mucha lamaan gooyate oromoon ani akka dhalaa baalageetti illee yani inni naqaqiyaan deemtee ayyaa waan kana guutii jee kan na homatu yoo taate isinillee ni agartanii na murteessan jechuun na murteessitan jechuu barbaadeeti ni beeytan jeeti yaada dubartoonni biyya arabaa jirtan akkana namni duguuggateeti jechuudha hurkaa kee duguuggateeti miila hiriyaateetii dhiixee fidde jechuudha maalleen kun safaatatti hin dhufu eegana ni jiruuti yoo fadhee mana kiyya bareeffadhee eegattaa'ee dhufee wanni inni yaa'ee godhuuf takka hin jirtu jechuudha maaliif dhugaa dubbachuuf ani mana dhiisee deemuuf yoon barbaadellee waan dhiisee fi deemuun natti ulfaatu garuu yoo inni nagiya naa kana dhiisee hin deemaaf ifi na barbaade jechuudha inni akka ammatti jiru kana na barbaade deemee bakka dalagaa hunda dhufee yaa'ii godhee jaartii tiyya gabbaa saadaa dubbisuun barbaadaa jee bakka dalagaa dhufee yaa'ii na godhu jira jechuudha deemii galeetii walii araaramaa janiiti arabani beeytanii abarra aramni jaartii ni kabajanii jaarsaa jaartii gizee jaan hedduu kabajan jechuudha dalagaarraa bee sababa isaatiini mana galee jechuudha amma mana galeetiin jira arifu waan barbaadu san na fiduu dandeessa mana jira yoo viidiyoo kana kaagartu taate jechuudha ni agarta jee yaada biheetiin jira mana jira waan barbaadu san waan bakka dalagaa dhuftee yaa'ii na guutee fi gabbee jaartii tiyya gabbaa saadaa isiin arguu barbaadaa dubbisuun barbaadaa jettee yaa'ii na guutu san kunoo dalagaarraa beetiin jira mana galeetiin jira waan barbaadu san dhuftee na gaafachuu dandeessaan siin jaa
waan irraa qabdu yoo jiraate kaan ammoo ayyaanni ilmooti akkas godheessaniif hin barbaadaa taate illeedha rakkoon qabu dhuftee na gaafachuu dandeessa laakiin ammoo namni biddeena walitti irra hanga fedhee walti waan fedheetti illee bakka namni dalagutti dhufee dalagaa namaa balleessuun qalata dhugaa dubbachuuf hordoftoota qabamtoota kii viidiyoo kana silaa maruun ture jechuudha aareedduu na aarse wallahi haarifuun maal jee akkaan isinii hin beeku bakka dalagaa dhufee jaartitiyyaan dubbisuu barbaada amma naa gabbaastan malee jee bakka dalagaa irraa jechuudha yaa'ii godhe isaan booda diimgalee jaani dalagaa irraa sababa isaatiin hin beechuudha maal jee akkaan isinii hin beeku ani mana yoo mana barbaadde ani mana siidisee deemuun hin danda'a garuu afaanuma itti ayyaan mana dhiisii mana naa dhiistee hadeemtuu jettee mana barbaaddu yoo qabaatte maaliif dhugaa dubbachuuf eegwa garuu dhuga mana kee haa ta'u garuu jiruu eeganani jiruu eegalee qobaatiyyatti jechuudha akka nama waa hunda horadhee bakka dhiiras bakka dhalaas bu'ee waa hunda horadhee bultii oguufadhee dhuftee yaa'ee godhuun kee yoo si dabbaruu baate egaa an maal humaasiin hin joobu hedduu nama dabbara maaliif dhugaa dubbachuuf dhiirtii hordoftoota kiyya taatanii warri maatii kiyya taatanii dhiirtii na daawwatan illee ni jirtanii yoo natti aartan illee dhiifama maaliif waan dhugaatiin dubbachuu jira garuu yoo natti aartan dhiifaman hin jaa maaliif gaafa naafi inni firaasha bicha manarraa qabnu humaa hin qabne waliin rafnee qaanusanii na dhiisee deemee amma garuu eegaa nani jiru akka namaa olii jiraachuu eegalee waa hunda haala mijeeffadhee mana kiyya bareeffadhee na dhiistee mana kiyya dhiistee haa deemtu yoo kan jiru taates itti haaboodu rakkoon qabu maaliif riskii tana rabbiitu harkaa qaba hirees rabbiitu harkaa qaba ajisi dhiisee deemus hin danda'a garuu waan irraa qabdu san dhuftee na gaafachuu dandeessa manaan jira dhufuu dandeessa Desa sigale dalagaa irraa isbeetiin jira garuu as keessatti namni tokko ayyaanii fi fi'ee barbaada malee maaliif mana isaa dhiistee fi hin deemne warra naan jettanis hin jirtanii garuu mana dhiisee deemuu hin danda'u maaliif dhiisee deemuu hin dandeenye itti lafee itti hurkee jechuudha osoo maal jee akkaan isi deemuu beekanii dubartii taatanii warri taktakanii beetan jeetii yaada osoo garaa qabuu mana arabaa dalageetiin jechuudha akka namaatti akka nama abbaa manaa irraa du'ee agarteemi akkasitti jechuudha osoo daa'ima garaa qabu osoo fufuu dabarfannaaf rakkachuu jiru lafee mana kiyya kana keessatti waa dhibba takka baasee tolfadhe jechuudha jiru bareedduu jiraachuuf dhaluuf hin deemaa jee garuu rabbiitu naaf hin qoodini arra garuu siidisee deemus hin danda'u waa ittus taasisuun barbaadu garuu tahee namni wal kabajee jiraatuun bareedaadha silaana kabajee akkana nisi kabajee sirraa qaanfadhee si jirutti osoo narraa qaanfattee na dhiiste hedduu takka bareedaa ture garuu yoo na dhiisuu hin dandeenyees rakkoon qabu maaliif kuni waan ilma namaa osoo hin taane mokora rabbiitu nama mokora jireenya namaa keessa mokorri hin dhabamu namni mokoramne jiru addunyaa tanarratti jechuudha rakkoon qabu dirqiidhaan qobalaa gaana keesseeti jechuudha na keessaa fidu jirta wallahi dhugaa dubbachuuf dhugaa laagaa qubana keessee ofiif na keessaa fidu jirta maaliif gaafaniifin manni kun humaata kan qabnee duwwaadhaa san na dhiiftee deemtee sitti bareeduu dhabee ani sitti mul'atuu dhabee dhalaa jala shir jechuu turte anaaf ilmoote waliin nu dhiistee jechuudha rakkoo san keessa shir jechuu turte dhalaa jala naanna'uu turte shir jala jechuu turte arra akkamitti ayyaansi mul'attee jaartitiyyaa jettee hanga bakka dalagaa dhuftee jaartitiyyaan dubbisuu barbaadaa jettota akka hangamiin mudattee arraan tana akkamitti jaalaltee isaa siddufte jaalalti gaafa sanoo eessa sirraa deemte moo gaafas harmallaatu suduraa mul'atu ture moo nuti dabarfannoodhaaf dhukkubsannee osoo nuti firaasharra ciisneef wallaalluuti ati nu dhiistee nama fuula qabu nama fuula kuullatu danda'u nama fuula bareedaa qabu jala kutte arra kamis mul'annere arra kamis mul'atu dandeenya moo nama dhalle feetaati moo nama garatti hin fudhanne nama hin dhukkubsanne nama bifa hin jijjiiranne feetaati yoo arkatte san rabbi si faayiruun siin jaan waa siin inju garuu jiruuti keessaa baatee nagee silaanaa kannete bareedaadha maaliif namni jiruu walii keessaa bee nagee walii kannuun hedduu takka bareeda wallahi lazim silaana dhiistee nagee naa kannete jiruuti keessaa baate siifillee gaariidha maaliif namni dhugaa walii himee waliin jiraata sobni nama oolcha malee nama hin bulchu gaafa san sobdee kijibaan
nurraa fagaatee jiraattee arra jaalaltee dhugaa sana isaa dhuftee tapha dalagaan naasi barbaachistu san akkamiin mana kana galuu hawwite arra eenyu si baase duraan anaa si gabbaase moo eenyu si gabbaase duraan jaalattee baatee mire eenyu si baase akkamiin sin bullate arra dhugaa dubbachuuf harkattoota kabajamtoota kiyyaayaan jaarsa keetii akkam tol baatee akkanatti wanta jettaa jechuun kan isaan hin oolamu nama gubbateetu beeka warri akka kiyyaa gubattanni beektan jeetii yaade jechuudha wallaahi ani waan takka gizee ilaalee waa hedduu naasoo namni takka kanatti aarratanii niin beeka dhiifa manarraa ta'a isiniin jechaa hedduu takka naaree jechuudha maaltu si aarsaa ayyaan kana guutuu yoonaan jettanii namni gaafa ati rakkattee gaafa ati isa jaalattu si dhiisee deemee gaafa ati abdii murtee dhufee jireenya kee rabbashuun hedduu abdii nama mursiisessa dhugaa dubbachuu fi maal akkan jiruun beeku waa hedduu haasee nama wajjoolee aaruurraas isinis na aaruu dandeessan isin wajjoolee aaruurraas obseetuma garaa kiyyoon qabadhee hedduu bareeda akkasitti hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu naaree dhiifama narraa ta'a isiniin jecha inshaallah bismillah hangam viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'u. Assalaamu alaykum warahmatullahi